Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa. Imala gootaa keenya har'aan gaazexeessaa fi qorataa seenaa obbo Birruu Tsaggaayee Jimaa wajjin turtii har'aaf jennee taasifna. Amma dhumaatti nu faana bu'aa. Obbo Birruu guddaa galatoomaa. Baga nagaan gara Margaa Show imala gootaatti dhuftan. Isin illee galatooma carraa kana naa kennuudhaaf galatooma baay'ee. Ulfaadhaa mee Margaa Show imala gootaa akkuma maqaan isaa jedhu gootummaa leellisaa, gootummaa dhaadheessaa. Isiniif goonni eenyu? Gootummaan maali? Goonni bifa garaagaraa qaba. Biyya keenya keessatti irra jira kan barre waan lola keessatti hirmaate qofa goota jedhamee ilaalama. Garuu kana qofaa miti goonni misoomaa hin jira. Goonni lolaa hin jira. Goonni dhugaa dhokate tokko ifa baasuudhaaf immoo kan duubatti hin jenne ilaalchi namoota jibbi namoota dhimma isaa kan hin taane biyya sobni baratametti akka nama dhugaa dubbatu kan jibbamu hin jiru. Kana hunda homaattuu dullakkaa'in itti cabsee dhugaa uummata ofii dhugaa biyya ofii kan baasu innis goota jedhee yaada. Amma dandeettii ofii bu'aa tokko buusnan innis qabsoo guddaadha qabsoo tokko qabsaa'onni sana keessaa dhalatu kanaafuu innis goota jedhe sanan laa. Dachee Oromiyaa irraa hanga addunyaatti goota tokko maqaa isiniin jedhanii eenyu maqaa dhooftu maaliif? Xinnoon rakkisa gootonni kiyya baay'eedha. Akka itti amaneetti waan itti amaneetti baay'ee beekumsa fagoo dhaqee kan qabu fakkeenyaaf Hayilee Fidaan anaaf goota. Taaddasaa Birruunis anaaf goota. Bara san keessatti jeneraala mootummaa ta'ee siree warqee irratti ciisuu danda'u. Eenyummaan isaa tuqamnaan uummanni isaa kan tuqamu agarraa uummata isaa irratti ilaalchi adeemsifamaa jiru maal akka fakkaatu argi jennaan sana hunda nuffee kara uummata ofiititti kan gore waan ofii mara dabarsee kan kenne mirga uummata ofiiti jecha jaalala uummata ofiiti jecha kan akkanaatu ana goota. Guddaa galatoomaa. Mee Oromoon nama wal barsiisan malee wal hin barsiisan jedha. Garuu immoo balbala wal gaafata, gosa wal gaafata. Gosaa warra kam eessatti dhalattan? Eessaa kaatan? Dhugaadha Oromoon nama osoo hin taane Oromoo walitti fidu malee wal hin barsiisanii jedha. Aadaa qabaa ofuu wal gaafata. Gosa wal gaafata. Gosa wal gaafatu hawaasa diifi. Amma namoonni tokko tokko waa'ee gosaa hawaasoftuu gosummaa yookaan gandummaa itti fakkaatan miti. Waa sadiif ani kitaaba kootii keessatti illee barreesseera. Oromoon gosa keessa ansi gaafatu waa sadiif. Tokkoffaan ani Oromoodha hoo jettuuni Oromummaa kee mirkaneessuudhaaf gosa kamiisiin jaa. Lammaffaan hoo walitti dhuftu akka anaafsii amma walitti dhufne kana iddoo walii malu walii kennuuf gosa wal gaafatu. Maaliif seera Oromootiin aadaa Oromootiin mana keessatti hangafni akkuma mana tokko keessatti hangafni kutusuun jiru abbaaniif ilmi jiru haadhaaf intalli jirtu gosawwan gidduutis hangafaaf kutusuutu jira. Kanaaf seera hangafaa kutusuu akka hin dabne. Seera sana akka hin dabne eebba akka hin dursine hangafa hin dursine kutusuun hangafa hin dursine malkaallee dursee akka hin ceene jedheeti iddoo kabaja malu walii kennuudhaaf gosa wal gaafata inni lammaffaan. Inni sadaffaaniif immoo fuudhaaf heeruma firoottan gidduu ofirraa ittisuudhaaf gosa gaafata Oromoon. Alaqaa Taayyee natti fakkaata. Alaqaa Taayyeedha. Barreesse innu akka Oromoo kan sanyii lakkaa'u hin jiru fuudhaaf heeruma taasisuudhaaf hanga 7 lakkaawwataa jedhee barreesse. Seera akkanaa seera jabaa kana nuti illee kiristaana warri ofiin jennu hin qabnu. Seera Oromoon qabu jedhee barreesseera dhugaatan. Jibballee qabaatu wanti barreessee irra jiraan dhugaa tana fakkaatu tana irra utaaluu hin dandeenye barreesseera. Waa sadiif gaafata. Kanaafuu waatis na gaafattu Oromummaa kiyya mirkaneessuuf ta'uu mala sabaan Oromoodha.
Gosaan immoo gosni koo gullallee. Gullallee. Gullallee dhaayee. Warra ardaa Finfinnee kan. Warra ardaa. Oromoon biraa finna kootiidha. Oromoon biraa Finfinneedha. Isin maal jettan warri Finfinnee? Well, Finfinneen iddoo Oromoon itti qubate iddoo duruu irra jiraatedha. Dachee Oromooti. Kana qofaa miti iddoowwan Oromoon marti itti walitti dhufu keessa tokkoffaan Finfinnee ture. Finfinnee kanarratti kan ture egaa gosa gullalleeti. Gosa gullalleeti. Warri kootillee amma akaakayyuun kiyyaasii ka'e. Asii Istifaanos Bataskaanis Istifaanos Abeet Addabaabaay kan jiru. Abeet Addabaabaay kan jiru Bataskaanis Istifaanos kaastee hanga Uraayel ga'utti akkaawwan kiyya daa'immaadhaan natti himaa ture. Abbaan kiyyallee natti himaa ture. Lafa isaaniitii qe'ee isaaniitii horiin isaanii kanarra bobba'aa ture. Bakka kunoo amma gamoon daldala baambis jirutti baambisee asitti riqicha tokko jira. Riqichi sun malkaa wanno dololawwan sadirratti bakka dololawwan sadii walitti dhufan irratti ijaarame. Iddoon sun riqicha oduun jiraatiin dur malkaa Obboshee jedhama ture. Obbosheen eenyu hoonaan jettee karaa gootiin ani kan Tsaggaayeti, Tsaggaayeen kan Jimaati, Jimaan kan Kallachaati, Kallachi kan Gobanaati. Gobanni kan waan bareete waan bareen kan Obbosheeti. So anaaf shanaffaa irratti dhufa jecha Obbosheen. Akaakilee shanaffaati jechaadha. Akaakayyuu kiyyatoo asii ka'ee lafa firaa irratti furii irratti qobatee jechaadha. Furii irra qubata. Achumatti dhaladhee jechaadha. Yaa Finfinnuma jechaadha. Xiqqummaa taatanii maal yaadattu? Finfinneen har'aa kun kaleessa bifa akkamii qabdi? Xiqqoo taatanii ani maal yaadadha seetanii xiqqoo ta'ee haadha kiyyaa farda harkisee gabaa deeman waan isaan gurguran guyyaa tokko dhaabni siyaasaa ABO fi OPDO'n yeroo jalqabaatiif magaalaa nana haadha kiyyaa fi farda harkisee deemetti dhukaasa jalqabaa walitti bananii mucaa dubaraa rukutamtee kuftuun argee guyyaa sanarraa qabee maaliif Oromoo ajjeesa kan jedhu sammuu koo keessatti guddataa xiqqummaa har'allee na yaadadha. Har'as gaafiidha. Har'as na keessa jira wanti. Maal yaaddan xiqqummaa taatanii farda harkiftanii gabaa deemtanii beeku? Gabaan markaatoo hin dhufna. Markaatoo dhiyoo sila ta'eef markaatoo hin dhufnaa midhaan faa feenee ashaakiltii faa feenee markaatoo dhufnaa warra koo waliin erganii dhaqqabee ergan jabaadhee booda abbaa koo waliin dhufee tanan asitti gurgurannee abbaan kiyya konkolaataadhaan namooti akkasaa waliin hoo deebi'u ani immoo harroota oofeen deebi'a daabboon naa bitamee lallaafaan naa bitamee ishii boca shawoo kan immoo laaqana na affeeranii erga nyaadhe booddee daabboo harkaan qabadhee ishii cirachaa lallaafaa kiyya hunachaa harroota oofeen galaayyu. Ba'aan irraa hiikamnaan isinii waa godhanii isin harroota fuutanii deebitan. Harroota nan galee kan barannu daa'imummaadhaan eessatti barannaa wannoo akaakii barannaayyuu kan nutti dhiyaatu sabbata ture. Sabbanni nutti dhiyaatu malee gaarri furii kun tulluun furii kun gudduu jira. Sabbata deemnee dhiyoo kana deemnee barachuudhaaf tulluu kana baanee bu'uu qabna. Hin tolu. Gibirallee kan kaffalan warri keenya aanaa sabbataatiin haa ta'u malee kan nuti barannu akaakiidha. Akaakii barannu gaa akka manni barumsaa nu ijaaramuu lolaa turre amma 8 qabaayyuu 8 booddee yookaan bishooftutti ramadamnaa sabbanni yoo gaafatame tola hin jedhu maaliif xinnoo hin lollaa turre maaliif lollaa akka manni barumsaa nu ijaaramu maaliif warri keenya hin baasu ijaarsa mana barumsaati jedhamee bara baraan kaffal hin ijaaramu garuu namootiin koree warra barattoota jedhamanii ijaaraman suni iyyachi dhufee dureecha ta'ebbaa manni barumsaa sun ijaaramu kanaan kan kee baay'ee lollaa ture. Kana qofa dhuma irratti Girmaa Abbaayina kan jedhaman. Girmaa Abbaayina kan jedhaman tokko lafa kennan. Bili isaanan kenna lafa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olaanaa achitti ijaaradha jedhee itti kenne lafa. Lafa sanarratti ni ijaarre. Girmaa Abbaayinaan sun ilma Abbaayina Matakkiyaati. Ilma Fitaawuraaree Abbaayina Matakkiyaati. Lafa akaakiyyuun kiyya irraa buqqee Istifaan si kaasee hanga Uraayel ga'utti anan siin jedhe sani
kan itti kenname Fiitaawuraaree Abbaayyaa nama takkaatiif kenname. Kanaan kan ka'e daa'immadha eegalee edaa warruma lafa qabutu humnaan irraa fudhatamee ciisanyaa ta'ee abbaa lafaatiif qotee oduun jiraatiin isaan jiraachisee dabraa. Kan dabru humnaan akka irraa fudhatamee ta'ee daa'imummaadhaan sammuu kiyya keessatti xiinxalaa guddadhee jechaadha. Maal yaadattu naan jennaan kana fide. Baay'ee gaarii. Mee afoola yeroo baay'ee naraaju tokko jira Finfinnee kana keessatti. Finfinnee ibsu shaggar nagumaa yaatu faamunaa waan jedhu afoola baay'ee naraajuun dhagaa ture. Uummanni Oromoo naannoo kanaatii fi hanga Oromoo bahaatitti hanga Harargeetitti Salaalee kaastee hanga Harargeetitti Finfinnee tana shaggar jedhaan. Hoo yaadatte Alii Birraallee yoo weellisu silaa shaggariin bahaa shaggaritti kooraa fannisanii jedha. Silaa sibiran dhufaa sibiratti ijoollee lakkisanii. Nu biras warri keenya amma shaggar baanaa jedha. Shaggar buuna jedha kan olaanu kan Oromoon gadaan immoo shaggar baana jedha. Shaggar mee shaggaran baa abbaa kiyyaayyuu asumattu shaggaran baa jedhaayyuu. Yeroo san nu shaggarii ala. Maaliif shaggar kan jedhamtu saarisin dabarre. Saarisin dabartu. Saarisii gadi magaala Qaallitti jira. Qaallittiin shaggarii miti. Qaallitti hoo kaanuu garam deemtee jedhamnullee kara shaggar baanaa jennaayyuu. Qaaqiin shaggar miti. Shaggar kan taate bara Ihaadeeg jechuun bara Ihaadeeg babal'attee kana hunda qabde malee shaggar kunoo saaris bakka sharaana laastik faafaa kan jedhaman warshaawwan ijaaraman sanii gadi shaggarii innuu babal'ina boodaatiin kan shaggar ta'e malee sanii ol. Mee asirratti wanti na dinqu obbo Birruu yeroo baay'ee amma saboonni biraa dhufan Addis Ababaa jedha. Achum keessatti immoo fakkeenyaaf amma ispoortii keessatti immoo Qiddus Goorgisii fi Bunni gaafa waliin taphatan shaggar darbii jedha. Addis Ababaa beekne shaggar hin beeknu jedhu yeroo biraa. Maal seete yeroo tokko dhugaan aara fakkaatti. Aaraan wal fakkaatti. Amma feetee cuftuu aarri kara bahuun hin dhabu. Amma feetee ukkaamsituu dhugaanis kara baatuun hin dhabdu. Kanaan kan ka'edha dhugaan ofirratti nuffan ofirratti jibban suni tasa miliqxeeti immoo afaan keessaa baati. Kana qofaa miti waa hedduutu akkanatti miliqee ba'ee agarta. Malee shaggar Finfinnee duraanuu lachuu kan beekamudha. Sirumayyuu namoonni tokko maal jedhanii Finfinnee kan jedhamu naannoodhuma horaa naannoo finiina horaa warri jedhan jiru. Waliigalli isaa immoo shaggari warri jedhan jiru. Warri immoo akkanumatti Finfinnee walitti qaban jedhan. Yeroo tokko iddoon tokko maqaa lama qabaachuu danda'a. Maaliin kan ka'e abbaan maqaa tokko moggaasaa abbaan qe'ee maqaa tokko moggaafachuu danda'a. Ollaanis maqaa saniin waamuu danda'a. Fiirri xinnoo irraa fagaatu immoo waan tokko waan ilaalu saniin Finfinnee jedhee moggaasuu danda'a. Lachuun waamamuu danda'a. Kanaan kan ka'e Finfinneen kuni afaan Oromoo keessa qofa osoo hin taane afaan Amaaraa keessattuu barreeffamee argama. Finfinnee kan jedhu kun. Fakkeenyaaf kitaaba Phaawulos kan Atsee Minilik kan jedhu keessa hoo dubbiste Finfinnee jedhee bakka dubbatu qaba. Booda Xaayituun Addis Ababaa jetteenii jedha. Kara biraatiin immoo Saale Sillaaseenuu Finfinnee ga'ee Oromoo gullallee Finfinnee irra qubatee jiraatu argee wallolee hoo asii deebi'u iddoon nana ilmoo kiyyatu masaraa mootummaa isaa sirratti ijaaraa jedhee dubbattee iyyuu jedhu. Yeroo sangaa mootummoonni nugusoonni isaanii akka waan raajiin itti mul'atu godhanii dhiyeessu. Nugusatti raajiin hin mul'ata jedhanii gongumaa yaadnu natti hin dhufu maaliif nugusni badii keessayyuu immoo nugusoonni biyyattii tanaa yookaan immoo Abisiiniyaa
badiiwwan hedduu dhiigawwan hedduu kan of harkaa qaban suni waaqni itti akka waan waaqni itti dhiyaatee dubbisuu fa'a. Maleekonni dhiyaatanii tokkoof eeboo kaaniif gaachana kaaniif immoo goraadee akka kennu godhanii barreessaa turanina. Kun immoo abbaan yoo mara bareeda of jedha. Kaaniin immoo Ati mimmitaa kan kootirra gubaa jetti. Shabalaa kiyya itti gurcuudhan. Akka kootiin. Kanaafuu. Mee kan biraayi Finfinnee kana uummanni kan dhiibame moo kan ripheetu irra caala otoo boodatti deebinee seenaa qoranne. Kan dhibame caala natti fakkaata. Kan dhiibame caala. Dhiibamee asii kan beetu irra jiraadha. Maaliifii kan lolee irra jiraadha. Waggootii baay'eedhaaf lolli adeemsifame. It was 1866. Amma bara 1866 loleeti gullalleen yeroo sangaa gullalleen kophaa lole. Maaliifii sanaan dura galaanii fi abbichuun wal loluu turanii lola isaanii fayyadamee Haile Sillaaseen abbichuu waan gargaaree fakkeesseet isaanuu barreessanii galaan dha'ee galaan cabse. Galaan erga cabse deeggara of cinaadhaa deeggara obboleessaan qabu jechaadha gullalleen. Haa ta'u malee garuu ofirraa deebisaa ture. Gullalleen deebisnaan isaa Haile Sillaaseen iddoon nana sirratti mucaan ilmoo kiyyaa masaraa mootummaa isaa sirratti ijaarrata jedhe kan jedhame injifatamee deebi'u. Haile Sillaaseen lama mo'atanii sadaffaatti mo'ataman natti fakkaata. Seenaan akkas jedha. No, yeroo sadi mo'atamanii deebi'an. Yeroo sadi mo'atamanii deebi'an. Yeroo sadi mo'atamanii deebi'anii Haile Malakooti ittiin tolle because barri isaa bara Tewoodiroos ture. Tewoodiroos unkuraa ture biyyattii. Iddoowwan mootummootii kiristaanaa jalatti turan kana mara Gojaam, Gondar, Walloo, Shawaa gaa kan jedhamu duraanii manzirratti turte. Warra sultaanota jedhaman kan? Yes, afaan Arabaati Shawaa jechuun. Shiiwaadha. Shawaa osoo hin taane Shiiwaadha. Shiiwaa jechuun afaan Arabaatiin xiqqaa jechuudha. Mandara xiqqaa, sultaanitii xiqqaadha. Sultaanitii Shiiwaa jedhamti. Cinaatti immoo sultaanitii naannoo Ifaat kana. Achumatti cinaatti immoo Walaasmaa tureeyyu. Walaasmaa sanirraa bu'aa Mahammad Giraany kan jedhan, Giraany Ahmad kan jedhan sun Ahmad ibn Ibrahim. Jara Walaasmaa Ifaatirra turan. Ifaatirraa kara Afaar Daakaar deemanii achiin immoo kara Jibuutii naannaanii achiin naannaanii Hararratti warri qubatan isaan keessaa argameen. Akka waan biyya alaatii dhufee weeraree godhanii kan irratti barreessaa turan sun ka'umsi isaa Ifaati. Meesatti iyyuu hin dhufna. Sirumayyuu magaalaan baddifaa jira. Wal waraansa guddaa ka'een kan jedhu seenaarraa waan hin dubbise jira. Magaalumti baddi jira Shiwaa kana keessa kan jiru. Lola akka malee irraan kan ka'e jechuudha. I don't think. Ani akka qorannoo kootitti magaalli kun sunii kan eenyuti? Kan mootummaa kiristaanaati yoo naan jette magaala kan uume hin turre bahe. Akkuma kunoo horsiisee bulaa dukkaana qabatanii bakka tokkorraa tokkotti deemanii duulanii gabbarsiisuudha duulanii achitti dukkaana dhaabanii achitti hoo gabbarsiisan hoo injifataman immoo deebi'anii bakka biraatitti deemanii akkanumatti jiraachaa turan. Jaarraa bara 1450 keessatti kan ture Zaraa qofa ijaaree kan jedhamu Dabra Birhaan keessatti innuyyuu bakka tokko hin teenye. Sanaan booddee hanga Haile Sillaasee fa'aatitti dhuftutti bakka tokkotti ijaaranii warri ta'an naannoo kana keessatti hin jiran. Iti Sartsalingil bara Sartsalingil Gondar irratti bakka tokkotti kan qubate mootummaan kan ijaarame. Malee bakka bakkatti deemu malee bakka tokkotti masaraa mootummaa ijaaree kan jiraate hin jiru. Masaraa mootummaa kan ijaaree kan jiraate hin jiru jechuun magaalli ijaarame hin turre jechuudha. Sanaan dura Laalibalaa fa'aatu magaala ijaarratee bakka tokkotti masaraa ofii ijaarratee kan ture. Kanaan kan ka'edha. Kunoo gamoon Bataskaanaa wannoon bocamee dhagaan bocamee kan ijaarame Laalibalaa kan jedhamu sun
Kanaan bocamuu danda'a. Walaasmaa fi sulxaaninni warra kotanii turanii Tokkotu injifate walaasmaatu injifate shawaa sanii liqimfate. yoo sana tarii magaalaan baddee jirti jedhee sammuu koo keessatti waan qabadhee fi mee kamisaa ta'u kamisa. Garuu maal seete hoo liqimsu walaasmaan kan jedhamu sun shiwaa hoo of jalatti oolchuu maqaa ishii fudhate. Shiwaa ta'e. Amma shiwaan dhiiphaan sun xiqqaan sun maqaan ishii walaasmaan maqaa ofii godhatee hoo fudhatu maal taate jechaadha. Hanga ifaatti bal'atte jechaadha. Sana booddee hoo warri kiristaanaa immoo Yikunoo Amlaak for the first time ka'ee Solomonic Dynasty deeffate jedhu ani Solomonic Dynasty kan jedhamu seenaa kana keessatti hin turre isa keessan seennu amma garuu inni immoo agaw walaasmaan silaa achi fagaate dhiibamaa jira. Isa dabaree agaw injifatee mootummaa agahoo fudhatu Yikunoo Amlaak ijoolleen isaa immoo isa booda dhufan immoo walaasmaa hoo buqqisan. Walaasmaan akkuma duratti sitti hime achi ka'ee kara Afaar kara Daakaar irraa kara Jibuutiin garagalee Jibuutii irraa immoo kara Harar garagalee Harar keessa hoo seenu warri Bulgaa fi Ankobar irratti qofa ture suni qabeenya walaasmaa maqaa shawaa fudhate san of jalatti oolchane. Amma maal taate jechaadha shawaan Ankobar geeche jechaadha bal'atteetu. Manzirraa ifaati kan geeche amma immoo ifaatirraa Ankobar geeche jecha. Achumatti turte hanga Minilikiitti. Miniliktu achi babal'isee Wallaggaan waldaan geessitu. Ilubbaaba wannoo Jimma mana waldaan geessitu. Wannoodhanii Arsiidhaan kan waldaan geessitu. Sidaama kan jedhamu dur isaan kan waldaan geessitu. Harariin kan waldaan geessitu. Akka taatu babal'attee kan taasise Minilik. So shawaan sun bakka dhiphaa turte jechuudha. Dhumarratti irra hanga bara Minilik illee Ankobarrii hanga ifaati. Akkanatti babal'achaa dhufte wannoon sun shawaan sun jecha. Akkuma shawaa gaa intalli ishii Finfinneenis akkuma shawaa san babal'achaa turte amma. Babal'achaa dhufte. Bal'ina magaalaa otoo hin taane guddina magaalaa. Bal'inaan haasa'e gaa'ani. Baay'ee gaarii. Mee kan biraa yoo obbo Birru Oromoonni asii ka'an kun qeesaan irraa dhiibaman kun bifa lama qabatanii deeman. Tokkoon fira kooti gosa kooti jedhanii itti baqatan. Tokkoon immoo mootummaa geessee isaan irra dhaabe. Suni dhiibbaa hin qabu Oromoo irratti waliin jireenya irratti nageenya Oromiyaa irratti dhiibbaa fide moo hin fidne? Wal fidee jira. Fakkeenyaaf akka kiyya fudhattee akaakayyuu kiyya fudhattee akaakayyuun kiyya itti mameeyyu. Arsii buuta taanaan anasitti sirraa fudhanne dachaa lama gonessi kennaa jedhaniin dideeti. Qe'ee hadhuun isaa itti awwaalame qe'ee akaakileen abaabileen isaa itti jiraate irra fagaatullee hanga Arsiitiitti hanga Baaleetiitti fagaachuun barbaanne jaarti hin dide. Laaftoo kennaniifiyyu hoo laaluu lafti laaftoo dhagaadha. Laaftoon har'aa kun? Dhagaadhuma. Dhagaa sanirratti ijaarame amma kondominiyeemii wanti jettumatti dhagaa san hoo argu dide lafa san maaliif qotee bulaadha. Ani maal irraa godha dhagaan tumtuudha jedhee dhiise. Oduu lafa hin argatiin bakka oduun buusiniif jijjiiramni kufaatiin Haayile Sillaasee uumamee jijjiiramni uumamee dargiin bakka qabatee lafti qotee bulaa fi kan jedhamu sun dhufee jechaadha. Isa ammaa kan amma sirriitti akka namaaf galuuf fakkeenyaaf amma Oromoo irra kaa'u Oromoo irra dhaabu kan jedhu kun amma tokkoffaa asii Finfinneedhaa gaafa kaasanii gara biraa geessan tokkoffaan lafa asii caalu sii kennina jedhanii achi immoo kan biraa irratti geessanii ijaaran jechuudha. Namni dhufee gaafa itti gale namni walitti qummaaduun hin hafu walitti qufa'uun hin hafu wal eeggachuun hin hafu. Kana qofaa miti. Amma naannoon sun halkanuma muraasan amantee musliimaa fudhate. Aariidhaan kan ka'e jechaadha. Kuni hin beekama.
So warra garas deemu sani asitti immoo dirqamaan kiristinnaa ka'eera. Tuulamni kuma jiruun dirqamaan wattaaddaraan marfameet bishaan itti facaafamee amantee kiristinnaa fudhateera. Erga amantee kiristinnaa fudhachiisan booddee haala kiristinnaadhaan amma ta'e erga jiraate booddee Oromoon dhawaata wal bare obbolaawwan isaa lafa isaanirraa kan buqqaan ta'uu isaanii Baaleenis Arsiinis naannoon kunis gara wannoo Ada'aan kun asii karaa Amboo kun gara Jiddaa Mugar kara Mugar Maamboo kun naannoon kun marti dhawaata barachaa dhufee weeraraaf osoo hin taane buqqaanii akka dhufan. Mee waan barnootaa haasofnu akkamitti gaazexeessummaa barattanii eessatti barattan? Barreessuu tan daa'immaadhaan nan jaalladhaa ture. Nan barreessaa waan tokko artiikilii tokko nan barreessaa walaloolee nan barreessaa ture. Booda namoonni artiikilii tokko argan tokkotu mucaan kun poteenshaalii qaba oduu biratti hojjete jedhanii biiroo dargii keessatti caasaan yookaan immoo wannoon biiroon of danda'e biiroo dhimma ijaarama sabootaa kan jedhamu injiraayyuu san keessatti immoo ERIC kan jedhamu Ethiopian Revolutionary News Center kan jedhamu injiraayyuu jechuun propagaandaa hojii propagaandaa kan hojjetu propagaandaa komitee jalatti achi keessatti baarulleen bultii 15 barra oftu takka hin jirtiyyuu Dr. Nigista Adaana fa'aanti irra hojjetu iyyuu baarullee san irratti dhoksaatanis ta'u Hayilee Fidaan fa'aanti Nagadaa Goobazeen fa'aanti irratti hojjetu turanii ani gaa yeroo san daa'ima kana iccitii kanan beeku garuu ergan haqaxaramu jedhanii ergan haqaxaran booddee muuxannoo fudhachuudhaaf baarulleewwan anaan dura maxxanfamaa turan kana hona ilaalu ni kan jedhuun laala. Booda honan qoradhu edaa Nigista Adaana jechuudha. Dooktara ishiin dhalattuu naannoo wannoo Wallaggaati. Naqqamtee dhalattee kan guddatte natti fakkaatti. Baay'ee cimtuudha. Namootii dargiin ajjeefaman keessaa takka ishiidha. Hayilee Fidaa waliin jechaadha. Hayilee Fidaa waliin baay'ee walitti dhiyaatu turanii. Haala kanaanan gaazexeessaa ta'ee kara waggaa 4 ta'uuf erga hojjedhe booddee. Maal barreessitu yoo sanan? Dorgomee tanan biyya Raashiyaa deema. Wal gaafii yeroo kan jedhamu. Kolamni hin jiraayu. Gaafii yeroo የጊዜው ጥያቄ kan jedhamu. So gaafii yeroo sanirratti waa'ee daa'immanii, waa'ee dubartootaa, waa'ee qotee bulaa, waa'ee hojjettootaa, waa'ee dargaggootaa irratti barreessita. Waa'ee paartii yeroo sana seerri bahee akka irratti mirga daa'immanii irratti mirga dubartootaa irratti wanti bahee hin jiru. Wanti bahee hin jiru but mirga kan jedhu kuni yeroo san baay'ee kan ka'e. Sanaan duras mirga dubartootaa kan jedhu sochiin jiraayyuu bara Haayile Sillaasee kara dhuma bara Haayile Sillaaseetitti baay'ee sochiin jiraayyuu garuu mirga dargaggootaa mirga daa'immanii kan jedhu even including mirga dubartootaa mirga hojjettootaa mirga qotee bulaa kan jedhu kuni baay'ee babal'atee kan dhufe bara dargiiti. Har'a mirga ta'ee kabajan. Raashiyaatti gara waggaa 6 barachuu keessan nagaa joornaalizimii. Waggaa 6 baradhe. Yoo sana Raashiyaarraa wanti baratamu jira. Wanti biyya wanti baratu gaa badaas barattu barumsa. Maaliifi waan tokko jalqabdee dhuma carraaqxuu dhumarratti waan hin taane taanaan maal jechaadha bu'aa buustee jechaadha. Maaliifi akka hin taane bartee jechaadha. So ani deeggara sooshaalizimii isa ija dunuunfateen ture. Hangani biyya Raashiyaa deemee baradhutti. Ergan biyya Raashiyaa deemee baradhe booda garuu nuufuun jalqabe. Maaliif gaafa dhattan waan isin argitanii tokkoffaan waan dhageessan irraa adda tokkoffaan kan nuffisiise maali?
sochiin namaa to'annaa jalaa biyya jiru. Daangaa sanan jibbaa sochii uummataa irratti wanti dhagahame. Even riippaabilikii tokkorraa kaasee tokkotti deemuudhaaf hoo dargaggeessa taate hoo barataa taate waldaan dargaggoota barreessuu qaba. Youth Association kan jedhamu sun si barreessuu qaba. Dhimma kanaan kan ka'e asii ka'ee achi deemaa jira jedhu xalayaa qabattee deemtaa bakka boqottullee san argatta xalayaa saniin. Boordarii Soobeet yuunaniin ala muuvimentii taasisuu hin dandeechu. Bahuu galuu hin dandeechu. Nama miseensa paartii Communist paartii kan ta'e qofatu biyya alaa deemee sanuu wal to'ateeti. Foonnaan kun hundi na jibbisiisaa ture. Lammaffaan yaada kaastee paartii ijaartee socho'uu biyya kee tajaajiluu hin dandeessu. Single paartii Communist paartii. Waraana addunyaa kan jedhan anaaf waraana addunyaa miti. Waraana gita bittootati. Waraana gidduu gita bittootati. Tokkoffaa kan jedhaman sun. Yeroo san waraana tokkoffaa irratti kan wal lolan gita bittaadhaan baay'ee kan argatee fi xiqqaallee kan dhabe gidduutti ka'e waraanni sun. Ijaarsi mootummoota adda addaa ijaaramuu hin qabu. Mootummoota gidduu ijaarsi michoomaa or different groups kan jedhamu kun ijaaramuu hin qabu kan jedhu qabxiin tokko. Qabxiin inni lammaffaa immoo waraanan booddee kan injifataan suni waan injifateef gita bittaa dabalataa argachuu hin qabu kanuma qabeen ala argachuu hin qabu kan jedhudha. Amma biyyattii tana keessatti caarraa ofii mirteessuun Istaaliniin kan teooriidhaan Istaaliintu waan kana fide maali jedhanii haasa'e. No, Istaaliin waan kana dhorkuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf of bulchuu kan jedhamu regional autonomy kan jedhamu ijaaree inni. Okay, regional autonomy sanaan argee maal akka fakkaatu baree isin jechuu fedhan. That regional autonomy was just jijjiirama maqaati. Empire jala kan turan suni Communist Party jalatti galan. Communist Party immoo ijaarama sabaaf sablammootii miti. Ijaarama ilaalchati. Ijaarama ilaalcha sira ta'eef mirgi sabaaf sablammootii hin eeggamne ture. Okay, mirga san dhorkanii mirga san hoggaamsanii tooftaa Staaliiniin uumameen hoggaa meeqa turan hoo jettee hoggaa 70 qofa. Hoggaa 70 booddee Soviet Union kan jedhamu sun diigameet kara biyyoota 15tti jijjiiramee bittinnaa'ee jechaadha. Yeroon achi barachaa jiru sanii mirga kana ilaalchisee kanan baradhe jechaadha. Baay'ee garaana nyaataa ture. Dargiin waan kana furmaata itti horuu dadhabuun isaa yookiin fedhii dhabuun isaa baay'ee garaana nyaataa ture. What is the problem jedhee too. Maaliif akkaatuma saniin deemee xinnoo kan jaalate dargiin kan Staaliin saniyyuu regional autonomy. Gaaffiin sablammootii regional autonomy yookaan of bulchuudhaan deebi'aa kan jedhamu sana jaalate. Garuu of bulchuu kan jedhamu it was simply nominal. Waa'ee sabaaf sablammii kan kaase mana hidhaa sabaaf sablammoota akka turte biyyattiin haasaa kan ture dargiin sabaaf sablammootii irratti qorannoo adeemsisuu dhaabbata qorannoo adeemsisuu ijaaruufillee hoggaa meeqa fite hoggaa 10. Aangoon gaggabate 1966 eegalee aangoon kan isaati. Kan ijaare ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት yookaan immoo dhaabbata qorannoo sabaaf sablammootii kan jedhamu kan ijaarame 1976 akka lakkoofsa biyya kanaatitti. So ijaaramee hoo oduma qoratanuu oduma dhibamanuu oduma sukkuumamanuu hanga 81tti turan. 81 irratti gaaffiin sabaa kan biraa ta'ee deebii biraa kennan isaan. Deebii isaanii waliin walitti hin dhufne. ማል ጎዳኒ አሰብ ራስገዝ ኤርትራ ራስገዝ ትግራይ ራስገዝ ድሬዳዋ ራስገዝ ጀሪኒ ራስገዝ ይወን ሪጂናል አውቶኖሚ ረቱ እንዳኒ ይጫ ጃ ኢጃራ it was not a solution
So kanaan kan ka'e iyyuu kufan ija jecha. Mee kan biraa warra Raashiyaatti baratan kana yeroo baay'ee namoonni hin jajanis hin qeeqanis. Maal hin jajanii namoonni Raashiyaatti baratan hayyuudha, beektotaa, dubbistoota jedhanii gadi siqanii immoo yaada namaa fudhatan kan isaanii malee jedhu maal jettuuti? Kan isaanii malee hin jedhu akka waan akka maal seete warri kana haasa'u kun namoonni biyya Raashiyaa baranni sun akka waan achitti dhalanii godhanii ilaaluun isaaniitu baay'ee nama raaja duufummaadhas. Isaanirra natu beeka, isaanirra natu laale, isaanirra natu muuxannoo irree ekspiriensii kan godharree ana. Yookaan immoo akkuma koo warra achitti barate san. Guddaa galatoo mee kan biraa obbo Birruu kitaaba seenaa kufa seenaa kaasa. Seenaa dhokate immoo ilma baasa. Kitaaboleen isin barreessitan seenaa Oromoo kan ciise kaasee dhaabee ilaalu fi kiyya. Yoogganaa abbummaadhaan akkasumas immoo kan maggaarrajaa bastጀርባ አቡማዳን በተረት መጋረጃ የተደበቁ እውነቶች ኪታቦሌን ኩን ለማን ኪታቦተ ባይቤ ጀጀቦ አናፍ ኦሮሞ መታውል ቀበ ሲያሳ ሴና ኦሮሞስ መታውል ቀበ ጀደያል በሪፈማ ካሲ ቆረኖ ከሰኒ ወልቀባና ካሳ ወል የወገና ድረስተው ይሶነ ታቦርቱ መተንሲሴ አይናው አመዱ በትዲቤ ይሰትልኝ ሴኑን ቀቡ Kartokoon ani yeroo san maxxansuusaa hin jibbine nan jaaladhe malee. Maaliif ani egaa akkuma sitti himee waan biraan qabu mindaadhaan hin jiraadhe amma barumsaa deemutti barumsa nan deemee barumsa nan deemu mindaan si'eetuun ji'a kan qabsiistuu miti. Ji'a hin qaqqabdu hoo jabaatte malee hoo waan hedduurraa of qusatte malee ji'a hin dhaqqabdu. So qabeenyaan horattu jechaadha. Qabeenyaan qabu. Waan kana garuu nan quuqamaa ture. Daa'immaadhaan kan gaaffiin natti ka'aa ture kan ka'e. Because hin dhageessa gaa Oromoon bakka adda addaa dhufe jedhamee kan barraa'u. Oduun lakkaa'e amma namoonni hedduun barreessaniiru. Namoonni barreessan kun karaa iddoo 7 moo 5 dha'u. Mee otoo kaaftanii baay'ee gaariidha. Namni tokkichi karaa 5 akkamitti dhufuu danda'a? Nama tokkichi. Oromoon tokkicha miti? Uummanni tokkichi. Tokkicha Oromoon kun. Zaatisiit. Garuu karaa 5 dhufee jiru. Mee asirraa nu dubbadha. Waan 5 dha'u. Waan 5 dha'u kaa siifan deebi'a isas waan jettee sanitti cufaa kan cimsuun sii fida. Waan 5 dha'u tokko fakkeenyaaf takk Profeesar Masfin. Sumaalee irraa Gaalkayyoo kan jedhamu irraa ka'ee karaa Baalee dhufee qubatee biyya warra kan godhe kan warra godhee dhiyeessa. Garuu Gaalkayyoo jecha Gaalkayyoo kana gaallaa bakka gaallaan irraa ka'ee jechuudha afaan Sumaaleetii kan jedhu. Barsaan jaarraa 16ffaa jaarraa 15ffaa jaarraa 7ffaa eegalee Sumaaleen gaallaa jechaa kan ture uummatuma ofiitiin lammiiwwan ofiitiin islaamummaa kan fudhate sun kan islaamummaa hin fudhatiin saniin gaallaa jedhan maal jechuudha kan arabni kaafiir jedhu san bakka buusuudhaaf gaallaa jedhu kan amantee hin qabne kan amantee islaamummaa hin fudhanne jechuudhaaf gaallaa jechaa ture. Dhawaata fudhate Sumaaleen akkuma Oromoo akkuma Afrikaanota kaanii amantee ofii qabaa ture amantee akaakilee abaabilee irraa bu'e san. So isuma qabatee kan dide kana oduu dhibanuu bakka tokko gadhiisee bakka tokkotti yoo deemu Gaalkayyoo jedhan malee Oromoo miti kan jedhu faranjoonni barreessaniiru. Profeesar Masfin Gaalkayyoo irraa ka'ee abaa wannoo Genaadir namna fa'a jedhee barreessee kan biraa immoo maal jedhaa duuba hoo deemtu immoo Alaqaa Atsma Giyoorgis Gabramasi ከእስያ ተነቃንቆ jedha. Isiyaan bal'aadha. Isiyaan kun Jaappaan isiyaadha. Chaayinaan isiyaa, Mongoliyaan isiyaa, Indiyaan isiyaa, Middle East isiyaadha. Southern isiyaa, Western isiyaa jedhama. Isiyaa kan isiyaa tanaqaanqoo jedha. Echaa socho'e kan jedhu isiyaan kun isa kam Hindiidha moo Jaappaan immoo kami kan jedhu kana jedhee waan barreesse hin qabu. Achumatti immoo qaanaan የወደደ መጣ የወደደ ቀረ እንጂ ሁሉም አልመጡም jedhamu ishee hafteen isaa biyya kam jiru hafteen Oromoo
Silaafte. Amantiidhaan wal fakkaatu, aadaan wal fakkaatu, afaan wal That's what I'm fakkaatu. going to ask. Hafteen isaa jijjiiran hoo jedhamallee waggoottii 400-500 kana keessatti baduu hin danda'ani. Of jijjiiranillee wanti tokko hin hafa jechaadha. Fakkeenyaaf amma Iraan keessatti jiru gurraachoonni. Of course Iraan keessatti civilization kan uume duraan gurraachota, kuushota, kitaabni qulqulluu illee hin dubbata. Kan ammaa kun adileen kun immoo warri adiin kun immoo Yuurooppaadhaa dhufee okay gurraachota. Saraan booda garuu waggaa 500 dura warri Afrikaa irraa deeme, baha Afrikaa irraa, gaafa Afrikaa irraa deeme, keessa Oromoo keessa warri deeme, Iraan keessatti warri jiraatu jiru ammallee. Jarri sun amantee Oromoo durduroo san ammallee hin gadhiisne, amantee ayyaanaa. Keessayyuu amantee sheekanaa osoo hin qabatanii kan mammaatitti ta'aa jiru. So waggootii xiqqoo keessatti wanti tokko gonkumaa barbadaa'uu hin danda'u. So hafteen Oromoo yooddada qarra kan jedhame suni isa jira hoyyette deebiin hin jiru tokkoffaan. Isa dhiisnee isaa jedhee miti alaqaasmeen taayyee bira hoo deemtu immoo kan hundi tana qaanqoo jedha. Sadi baasnee gartee waan sadi. Sun vague with geographical vagueness Asiaadhaa jedhe kun immoo Indiyaa irraa jedhe. Takla Tsaadiq Mokoriyaan immoo kitaaba tokko irratti kan Indoneeshiyaa jedha. Kitaaba kaan irratti immoo Giraanya Ahmad Wararaa kan jedhu irratti immoo ka Awustiraaliyaa jedha. You see Awustiraaliyaa keessatti kan Oromoo fakkaatu jira. Okay yeroo san gaafii kana kaasuu kan hin danda'u ta'a. Ilaalchi namaa, bilchinni namaa gaafii kana kaasuu hin danda'u. Kan biraa dhiisiti there is Indian Ocean, there is Pacific Ocean. Biyyootiin jiran walitti gurmaa'anillee bal'ina isaa kan qabaachuu hin dandeenye. Garbi kun maaliin balali'eeti moo horii ofee hoo dhufu akkam godhee dhufe dooniidhaan immoo waaqarraan balali'ee dhufe immoo kan jedhu kana yeroo san kaasuu hin danda'u haa ta'u ormi uummanni yeroo san jiraate sun koonshasiin isaa qarummaan isaa kana ni eeyyamuuf amma hoo maaliif kana kaasuu hin dandeenye? Because you will be comfortable with lie. You see? Sobni tokko baay'ee irratti deddeebi'amee hoo dubbatame hoo haasawame sitti mi'aawuu jalqaba. Bamaadagaskar argoo jedha. Wada Madagaskar teedaalles hin jedhu ammas inna. So akkamitti alaa dhufee jedhamaree kaan fakkaata Sumaalee fakkaata afaaniin immoo walitti dhufa Oromoon. Gi'izi waliin illee walitti kitaaba koo keessatti akka ibsetti. Jechoota hedduun lafa kaa'e wannoo fuulawwan muraasa irratti kaa'e. Kitaabni galmee silan taaneef baay'isuu hin dandeenye siinee eeyyamu seenaa barreessita galmee miti. Galmee jechootaa miti. Haa ta'u malee garuu fakkeenya kan ta'an gurguddoo lafa kaa'e. Tokko maalinni kana lafa kaa'e fakkeenyaaf Yimaa'awwit kan jedhu. Yimaa'awwit afaan Gi'iziiti jecha Gi'iziiti. Yimaa'awwit. Yimaa'awwit hin mo'ata. Akka tokko. Kun egaa jechi afaan Oromootiin jechuu fi kan Gi'iz suni adeemsa antiroopooloojiidhaan morfamiidhaan illee foonamiidhaan illee sintaaksiidhaan illee tokko. Akkamitti tokko bara dhufee jedhamu Oromoon Gi'iz hin jiru. Bataskaana keessa qofa jira. Ergifateetii akkan jennu. Afaan Amaaraatirraa ergifatee akkan jennu afaan Amaaraa keessatti maawwataa hin jiru. Moo'aa jedha Gi'iz. Moo'aa Ambassaa Zabna Gada Yihudaa jechuun afaan Gi'iz. Moo'aa afaan Oromooti. Deebisee ta'u. Afaan Gi'iziitiin waan hedduun sii kaasuu danda'a. Taa'eera bakka haa jedha. Taa'eera bakka haa. Maal jechaadha? Taa'eera bakka? Bakka haa. Taa'ee jira bakkana jechuudha. Taa'eera bakka haa. Taa'ee jira bakkana jechuun yookaan immoo bakkana taa'eera jechuun. Bakka sana taa'ee jira. Bakka kana taa'ee jira. Gurrarratti yoo dhageessu foonamii kan jedhamu sagalee gurrarratti sii dhufu santu foonam jedhama. Foonamiis akka tokko. Moorfamii kan jedhamu immoo sagaleewwan akkaataa sagaleewwan jecha tokko ijaaraman santu ijaarama santu moorfamii jedha. Sheep jechuun.
Siintaaksii jechuun immoo hiikoo jechi tokko sii kennuudha. Jechi kunis morfamiidhanis, foonamiidhanis, siintaaksiidhanis akka tokko garuu lachuu ittiin fayyadamu giizis afaan Oromootis. Sabaaf sablammootii kana waliin firummaa fi dhiyeenya aadaa fi afaanii baay'ee walitti dhiyaatu oduu qabu kun adda baafamee alaa ba'e kan jedhu kun akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu yeroo san gaafachuun qaroomina barbaada ta'uu mala. Koonshasii barbaada ta'uu mala. Har'a gaafachuun garuu maaliif dadhabame hoo jette because some people became comfortable with lie agartee. Shanaffaan immoo maal taasise? Bara sanii jiraayyuu jedhamee kan barreesse Alaqaa Abbaa Baharee kan jedhamu. Okay? Abbaa Baharee kan jedhamu barreesse kan jedhamu sun immoo maal jedhamu in jaaffaa. በወናክስ ሰገድ ዘመን ገለና የሚባለውን የሀገራቸውን ወንዝ አቋርጠው ገለና የሚባለውን የሀገራቸውን ገለና ከንጀደሜ ገናሌ የሀገራቸውን ጀዳችሁ መጡ ናኖን ገናሌ በየሳኒ ቱሬ ኦሮሞን ይዙ አቋርጠው ባሌ ገቡ ጀለ ኢዶጃ ከንሲ ዳማ ጅሩ አከሚቱ መኒ ቶኮ Karajaan. Iddoo biyya jaarraa ka'e. Iddoo jaarraa karajaan akkamitti dhufuu danda'a. This is fake tokkoffaa. Kana fa'atu barraa ture. Maaliif garuu amma boorru sabni akkanatti silaa ammataadha jennee moggaasaan guddifachaan armahoodhaan kan biraayyuu qabaachira. Dabalataan immoo sabaaf sablammoota 80 ta'antu biyya kana keessa jira. Maaliif Oromoon qobaatti ba'e ilaala? Maalirraa ka'e jettanii yaaddu? Gaggara galii qubannaa Oromoo laalime akkaataa itti qubate. Daangaa Somaaleerraa hanga daangaa Suudaanitti qubatteerta barra. Itoophiyaan amma jedhamtu tuni ba'ee harka 3 keessaa harki 2 Oromiyaadha. Yeroo san immoo Minilik biyya ijaaruuf deemaa jira. Kanaafan kitaaba koo keessatti Abbaa Baharee kan jedhamu jaarraa 16ffaa keessatti nama jiraatee miti. No, it's a nickname of dabtaroota bara Minilikii jedhe. Kanan jedheef immoo tokko namni barreessu sun Abbaa Baharee jedhamu sun barreeffama isaa namoonni keenya hubannoodhaan kan dubbisanii hin agarre. Ani ergaan kitaaba koo fixee booddee kan irraa jeffadhe Dr. Asaffaa Jaalataati. Akka kootitti hin ibsine malee Oromoo hayyoota keessa. Hayyoota biyyattii tana keessa yeroo jalqabaaf nama jaarraa 16ffaa keessatti jiraate miti jedhee abdii guutuudhaan nama barreesse kanan arge Profeesar Asaffaa Jaalataa qofa. Akka kootitti hin ibsine malee. Ani maafan kana jedhee tokkoffaan Abbaa Bahareen sun barreeffama isaa irratti Zeenaahuu Lagaallaa jedha. Zeenaahuu Lagaallaa jedha. Mata duree ka ebeluurraan jedhu. Dhuma irratti yibee Baharii jedha dhuma irratti. Sanuu abbaa ofiin hin jenne. Sila monokseedha ofiin jechaa jira. Tajaajila bataskaana tokkooti ofiin jechaa jira. Maqaa isaanii taayitilii isaanii abbaa san maa barreessuu sodaate. Jettee of gaafachuu qabda. Sana hoo barreesse. Abbaa ebeluu kan jedhu sun abbaa gadaa, abbaa amuudaa, abbaa duulaa, abbaa seeraa, abbaa bokkuu kan jedhu waliin walitti dhufa. Walitti dhufnaan akkamitti namni uummanni haarawaa dhufe sun jecha abbaa jedhu simple akkamitti gi'iz waliin afaan gi'izidha abbaan akkamitti jecha tokko qabaachuu danda'e kan jedhu gaafiin hin dhufa. So ishii san ofirraa ittisuuf abbaa kan jedhu san ofirraa dhiiseet yibee Baharii. Bahariin hin jedha. Mata dureerraa jalqabe. Zeenaahuu Lagaallaa. Mata dureerraa. Kana keessa zeenaa fudhadhu. Zeenaa jechuun afaan Gi'izitiin. Seenaa jechuudha afaan Oromootiin. Maa wal fakkaate? Uummanni haarawaa dhufu kun ammas jecha kana akkamitti Gi'izii waliin walitti fayyadamuu
danda'e jetta kaan. Because zeenaan gi'izii suni afaan Oromootiin seenadha. Keessa seentammoo keessa seentaa waa'ee gadaa barreessee jedha namoonni keenya dubbisanii baay'ee isaanii hin dubbisne namarraa kootii godhu malee waan dubbisan natti hin fakkaatu kanan jedhu kanaaf keessa hoo seentu waa'ee gadaa waan takka hin barreessin gadaa kanaan iddoo kana barbadeesse gadaa kanaan iddoo kana qabe gadaa saniin iddoo san qabate kan jedhu naala waa'ee gadaa hin barreessine gadaa keessaa waa'ee caasaa hiriyaa jedhamu san barreesse namichi. Okay. Caasaa hiriyaa jedhamu san seera gadaatiin caasaawwan sadiitu jira. Bulchiinsa kan gaggeessu warri gadaa sagalii kan qabu gumii kan qabu warri gadaa gara bitaa yookaan mirgaatiin immoo yookaan cinaadhaan warri qaalluu warri mudaa ijaarame gumii ofii kan qabu gadaa to'atu seerarraa akka hin dabne seerri akka hin dabne seerri akka hin cabne kan eeggatu kan yaada ofii kennu warra filatu jechaadha jarri sun. Kan dargaggootaa ammoo jira dameen dargaggootaa hiriyaa jedhama seera gadaa keessatti. Dargaggoonni sun gaheen isaanii maal honaan jettee hoodiin dhufee lola keessatti deeggarsa ta'anii hirmaachuudha. Isaan lola labsuu hin danda'an. Lola labsuu kan danda'u abbaa duulaa qofa. Saglii qofa. Gadaa qofa. Sanus gadaanuu gumiitti dhiyeesseeti. Gumiitu irratti mari'atee labsa waan sana. San booda itti fufa. Baareen maal gochuuf fayyadame damee kana damee hiriyaa jedhamu kana akka waan gadaa mara fakkeessee dhiyeesseeti ሰው ይመድባሉ ሰቀላም ይሰሩ አሉ ለ20 ሰው የሚሆን ሰቀላም ይሰሩ አሉ አጀርቱ ይሏቸዋል ፋጀዳ አፋን ገይዚቲን የሉ አጀርቱ ይላ አፋን ገይዚቲን ላም የሚያልቡ አሉ በሉ ሀለብዶ ይላ ሀለብዶ ከንጀዱ ረቲሙ አማስ ጋፊ ካስታ ኦሮሞን አከሚቲ ጀቻ አፋን ኦፊ ከሰት ጀቻ ኤልሙ የዱ ኡዱ ቀቡ ሀለብዶ ሀለቡ አለቡ ከንጀዱ ኮን ጊዝራ ሀለበ ከንጀዱ ኮን ጊዝራ ከንቱ ወደቹ ደንዳ ሶ ቃወ ኡመ ጀቻ ዶጎንጎረ ጀቻ ከነ ላሌታ not only that some sort of backward anthropology fayyadama maal gochuudhaaf oromoo xureessuudhaaf backward social anthropology fayyadama namichi sun okay jaarraa 16ffaa keessatti erga jiraate backwardis ta'u baay'ee dubattaafaas ta'u social anthropology akkamitti fayyadamuu danda'e jettee of gaafatta because anthropology is created at the end of 19th century almost on the beginning of 20th century jaarraa digdamaffaa irratti uumame anthropology namichi kun social anthropology jaarraa bara 400 dursee beekaa jechuudha. Dubattaafaa haala ta'een itti fayyadamaa this is Miniliks time. Akkamitti jaarraa san keessatti namni akkana jiraachuu danda'u hanjettu hundi in kuffisa. So gaafii keessatti tannuwa. Even namichi sun maqaa abbaallee hin qabu. Fakkeenyaaf Taajan Gabramaariyaam maqaan abbaasaa. Alaqaaxmeen Gabramasiih maqaan abbaasaa. Alamaa Afoorq Yohaannis maqaan abbaasaa. Barreessitoota baratanii kan turan. Baareenoo maqaa abbaan qabu. That is a loophole while making a nickname. Nickname sana hoo uuman qaawwatana dhiisan agarte. Karaa biraatiin hoo dhuftu immoo akkuma siin jedhu anthropology jaarraa 16ffaa keessatti hin jirre haala dubattafaa ta'eenis ta'u haala doofummaa ta'eenis ta'u fayyadamaa jira. No anthropology nu hin jiraatin anthropology akkamitti fayyadamuudha. Not only that ኦሮሞ xureessuudhaaf ta'us fayyadamaa ta'e. ጌታቸውኑ በግዕዝ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለው አንትሮፖሎጂ ነው ይላል። ኪታበ ኮ ከሰት ኮት ጎዴታን ረተ ዴቢ ከነፍ አንትሮፖሎጂ አውሮፓ ውስጥ ከመፈጠሩ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጠረ ለምን አይሉንም አይኑን ጨፍኖ ጀሪሰን በረሰችረት ቢኮዝ አንትሮፖሎጂ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ እንጅሩ ቱሪ ቦደ ዱፈ አንትሮፖሎጂ ከንጀደም ኮን ደሜ ለማቀባይኒስ ሶሻል አንትሮፖሎጂ አንድ ፊዚካል አንትሮፖሎጂ ፊዚካል አንትሮፖሎጂን ሱኑ ሞፍ ጀለቲ አንትሮፖሜትሪ ከንጀደም ቀባ this is wide እና ቶኮ ከና ለመፋን አንትሮፖሎጂን
kan uumame saba tokko xureessuuf miti. Akkaataa jireenya isaa, aadaa isaa, afaan isaa, physical appeal isaa, sanyii isaa echatti akka ramadamu adda baasuudhaa fi kan ittiin fayyadamtu meetodoloojii ittiin fayyadamtu jechaadha malee kan ittiin xureessitu jechaa miti. Isa hin dhiisna hoo kana laaltu kana qofaa miti xureessuun ala Oromoo maal godheessi dhiyeessa. Caasaa hiriyaa jedhamu san gadaa keessaa isa qofa fudhateeto maal gochuu barbaade achirratti communal society keessatti kan argamu kan hin guddatin Laaphisoon illee kanuma ololaa ture umrii isaa guutuu garuu doofummaa isaa agarsiise. Doofummaa isaa saaxilee dabre namni sun teeliyu akka waan Oromoon communal society irratti sadarkaa communal society irratti argamu godhee ololaa ture. Kan ofii immoo nagdoon mibaluu arsoon mibaluu gimmaashuu limmana sittadaddar maafir jedhee immoo kilaasii yookaan immoo maal jedhama afaan Oromootiin sadarkaa yookaan gita jireenyaa. Sadarkaa waan adda akka qaban agarsiiseet Oromoon garuu sadarkaa tokko qofa akka qabu. Walumatti duuchaadha. Si agarsiisa. So eechaa fidee barasan sadarkaawwan kana because kuni kan uumame jaarraa 19ffaa keessatti kan jedhu. Hokaastu so this is written during Minilik time. Okay. Maaliif barraa'ee kan jedhu duratti kan gaafatte. Walumaa galatti tuqeera. Kan qubatee jiru bar daangaa Somaaliirraa kaasee hanga daangaa Sudaan. Daangaa Keeniyaarraa kaasee hanga daangaa Tigraay irratti qubatee kan argamu Oromoodha. Yeroo san immoo maaltu jira Awurooppoonni principally fayyadaman qabuyyuu. Tokko no man's land kan jedhamu. Uummata mootummaa hin qabne kan jedhamu qabu. Mootummaa kan hin qabne hin jiruyyuu. Afrikaa keessatti garuu just to colonize you kana uumani. Bakka kan isaanii fakkaachuu baannaan mootummaa miti kan ka'e. Garuu akkaataa bulchiinsa kan ofii qaba uummattoonni Afrikaa almost irra jiraan jechaadha ool. Yoo mootummaa dhabeellee sirna mataa isaatii kan sirna mataa isaanii qabu. Caasaa sirna ittiin jiraatu kan mataa isaatii qabu. Qabaattullee garuu mootummaa hin qabdu. Godhaniiti lafa kee immoo abbaa hin qabu jedhani. No man's land. Maaliif colonize gochuudha? Amma gaa lafti Oromoon lafti bal'aan ammasitti hime kuni no man's land jedhamuufi. Minilik mirga hin qabdu jechuufi. Maaliif hunda addaan hiratanii Itoophiyaa fi Laayiberiyaa qofatu qofa Laayiberiyaa immoo Ameerikaan qabdee achitti jibbamanii hacuucamanii kan jiraatan gurraachota Ameerikaa akaakileen hawaalii isaanii garbummaan kan deeman san fiidanii irratti ijaaranii jiru. So Itoophiyaatu hafe. Itoophiyaa hafte tana irratti ija babaasanii jiru. Eenyu? Itaaliyaa, France and Great Britain. So maal gochuu qaba kana barreessisee raawwate uummanni lafa bal'aa qabate kun uummata lafa Itoophiyaa lafa mootummaa kiristiyaanaa kan weerrare godhee dhiyeessuu qaba. Yaa abbaatochi kan jedhu kana isa jalqabe. Yaa abbaatochi mariitu warroo kan jedhe. So ammallee hololliin adeemsifamu sanuma bakka isumatu adeemsifamaa jira. 3000 ዓመት ያስቆጠረ ምናምን ከምኒልክን jalqaba. Mee amma kana immoo obbo Birruu waa'ee nama biraa kaafne xumurarra sa'aatiin keenya baay'ee nu jalaa deeme. Ilaalcha sabni biraa Oromoo irraa qabu akkasitti deebisine Oromoo irraa immoo maal jaalattan maal jibbitan? Well Oromoo irraa waan hin jaaladhu danda'aadha cimaadha. Fakkeenya uummata Tuulamaa fudhatta. Uummata Tuulamaa fudhattee barruu mootummaa jala ture. Dhiyeenyaan jechaadha. Jalqaba dirqamaan kiristinnaa kan ka'e uummata Tuulamaati. Lolee dadhabee baay'ina qawweetiin injifatamee jumlaadhaan kiristinnaa ka'e garuu galgala hoo galu yaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa jedha galgala galeetu. Borinticha ofii hin qala. Irreecha tulluu ofii wanni jedha. Irreecha malkaas ittuma fufa. Even gadaa ofiitillee dhokfateet diina jalaa dhokfateet tursiise jedha Tuulamni kun. Maali? Asitti geessee ilmoo isaa kiristinnaa kaasa asitti immoo geessee hammachiisa. Hammachiisa kaasa. Kun cimina.
afaan ofiitillee eeggatee turuu isaa anuu finfinnee dhaladhee guddadhee isa sin gaafachuu fandeemu. Amma namni iddoo garaagaraatti dhufanii finfinnee ji'a 4-3 ta'anii gaafa deebi'anii galan afaan Oromoo wallaalan. Isin asitti dhalattanii guddattanii akkamittiin afaan Oromoo gadhiisuu dadhabde? Cimina tulamaatiin kan ka'e cimina kiyyaa miti. Cimina hawaasichi afaan ofii silan gadhiisneef afaan dubbachuu danda'ani. Oduu gadhiise yoo anuu gadhiise. Oduu yoo abbaan of gate baay'ina qabaachuu baate bee amma bakka qimaanta haphateetti jijjiirame amaara ta'e bakka agaw haphateetti amaara ta'e jijjiirame asitti yoo Oromoon cimeetuma amma maatiitti ture even godaansi gadaa dhorkamnaani maal godhee bokkuutti galche. Bokkuutti kan galche maaliif godaansan seera godaansa raawwattu malee walirraa fuudhu baallii dabarsu walirraa walii dabarsuun suni hir'uu ta'a. Akka hir'uun taane maal godhe bokkuutti galche. Kan danda'een godaana kan dandeenye immoo godaansu atu bokkuudhaan dabarfamaa fi jechaadha. Maal jibbitan immoo Oromoo? So cimina isaa kana nan jaaladha. Wannoodha immoo tokkummaa siin qaba amma ta'e. Saba gara garaatiin dhibbaa amanteetiin aadaa alagaatiin kan ka'e amma ta'e garaagarummaan jiraatullee tokkummaa hin qaba. Takkittumaan wal barta mee ilaali waggootii kana hunda afaan tokko dubbachaa jira. So kuni si gammachiisa. Kara biraatiin immoo rakkoo sunutti himee jira haalli keessa jiraanne sun. Fakkeenyaaf sabboonadhaa siin jedha namni tokko yes sabboonadhaa jettee ilaalta waan inni godhu waan inni haasa'u waan inni qabsaa'eef olaaltu. Dhugaa dubbachuudha immoo keessa cabsitee falaxxee olaaltu sabboonummaan sun guutuu miti. Kun immoo bakka xinnoo garaasii oduu ta'uu baate oduu guutuu ta'ee si jechisa. Mee kan biraayi? Maaliif seete? Filannee keechaa filannee kanan naa wayya kaakilee abaabileen kan naa teechise keessaa kanan fudhadhu jettee miti sabboonummaan filattee miti. Waa isaan si teechisan mara fudhatteeti. Waan bal'aa ta'eef, waan fokkisaa ta'eef, waan naafa ta'eef, waan wallaalaa ta'eef, waan maraatuu ta'eef Oromummaan irraa mulquun hin danda'amu. Akkuma jiru sanatti Oromoon. Zaati jettu. Guddaa galatoomaa. Kan biraa mee Oromoon Oromoo qubsuma Oromiyaa fi qubsuma Itoophiyaan ala jiran yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasee leellisa. Imboowaaf Iwwatwaataaf. Isa Sudaan jirus, isa Keeniyaa jirus, isa Speen Baaskoo keessa jirus, isa Rwaandaa Taanzaaniyaa jirus waa'ee isaa dubbatan dhibbata afaanii ollaatti garuu waliin jaallatu. Maaliif? Dhibbaa duratti siin jedhisan. Dhiibbaan waggaa 150 ol adeemsifamaa ture. Laayyee miti. Amma fakkeenyaaf duratti waan dagadhe maali? Tuulamni barri waggaa 500 ol ofirraa ittisee ture. Yikunoo Amlaak irraa jalqabe. Hanga Minilikootti. Yikunoo Amlaak kan jiraate 1265 akkanarratti. Hanga 1860 kan jiru waggootii lakkaawwadhu. Around 600 years. Waggootii 600 guutuu ofirraa ittisee ture. Ofirraa qofaa miti kan ittise. Oromoo mararraa ittise. Yoomsi gala seete. Erga bakka tuulamni cabetti Arsiitti duulame, Hararitti duulame, Wallaggatti duulame. Waan kana darbee dhaqe. Kana cabsee dhaqe. Oduu kana cabsuu baate warri kana cabsiin bee dabruu hin dandeenye. Warra kana cabsuu. Yaara wayiitiin irra darbanii hin dhaqne. Warra kana qawween tuulama cabsuu danda'eetu Wallaggatti duule, Ilubaabooritti duule, Jimmatti duule, Arsiitti duule, Baaleetti duule, Hararitti duule agartee maal jechaadha kuni jecha biraatiin tuulamni waggaa 600 obbolawwan isaarraa ittisee ture jecha. Cimini isaa kanaan baay'ee si boonsa. Kara biraatiin immoo kan jette suni yeroo tokko sabboonummaan guutuu miti jedhee si kaase duratti hoo cabsitee ilaalu guutuu miti kan si nuffisiisu keessa. Tokko kanatti kaaste tokko kanan ani jedhe yaa guutummaan hin fudhatu. Waaqeffannaa jedhee raawwate waan waaqeffannaa Oromoo cabsu raawwata. Isarraa kan dabe yookaan waaqeffannaa durii miti yookaan beentee miti yookaan musliimaa miti gidduutti hafaa tokko wannoo jedha. Kana qofaa miti.
duratti asitti waliin haafaa jette. Waliin haafuu qofaa miti. Wal tuffachuunis jirti. Akkan ani hubadhetti muuxannoo kiyya keessatti akkan argetti wal tuffachuunis hin jirti. Fakkeenyaaf ani amma dandeettii kootitti Oromoo hin fayyada. Biyyattii tanallee hin fayyada. Afrikaallee hin fayyada. Waan hin jedhin kanaafan የስልጣኔ አፍሪካ የምንጭ jedhe namnillee Afrikaarraa burqee qaroominillee Afrikaarraa burqee kan jedhu walitti qabee barreessee san keessatti immoo Oromoon iddoo kam qaba kan jedhu hanga faroonummaa Ijiptiitiitti agarsiisee tanan barreesse kun immoo Afrikaafillee biyyattii tanaafillee bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Okay, amma dandeettii kiyya kana godheeti. Namni kanan jaalanne namni dhara bare na jibbullee amma ta'e immoo na kabaja barreessuu kiyyaan. Kiyya hoo dhuguma na kabaja no tokko tokko sii tuffatannaa hoolaaltu wal tuffiin hin jirti. Kuni aadaa booda dagaagaa dhufe psychological makeup booda dagaagaa dhufe. Barsiifata nama biraarraa dhufe. Aadaa jechuun nu rakkisus barsiifata hin taane yookiin barsiifata badaa nama biraarraa fudhate. Fakkeenyaaf ati ganda tokko keessa dhalatte guddatte baratte biyya ormaa deemte yookaan biyya makaana keessatti barumsa keetti fufte dooktara taate baate waada bakka waan tokko tokko hojjetullatti beekana miti hojjettu sin beeknu see ta'e kan sin jedhu eenyu kanuma ganda dhalatte san jiraate kanuma si waliin guddate yookaan immoo ati daa'ima taate inni nama guddaa ta'e si ilaalaa kan ture san sin beeknu see ta'e sin jaa. Inni si beekeef xiqqaattaa hin xiqqaattu miti rakkoota na qabna. Rakkoota na qabna amma taates immoo baay'ee kan garaa si gaddisiisu kan garaa si nyaatu amma taatee dagaagaa kan dhufte jirti gandummaanis anatu caala anatu qabsoo anatu fidee anatu irra qabsaa'ee anatu si beekaa Oromoo guutuudha. Tokko afaaniin qofa Oromoo guutuu of hin godha. Dhugaa dubbachuudha. Hoo kana naan jedhu wakee afaan bareechitee taasofta tuulama garuu fiixeen geechuun jedha. Because tuulamni kan eeggate afaan qofan se'iin hin jedhan. Tokko dhugaa dubbanna hoo jenne Oromoon waraanan amantee Oromaa fudhate. Waraana marfame tokko immoo waraanni tokkollee keessa udunsiinin sheekonni sadii yookaan afur yookaan shan yookaan immoo mishinariin 2 3 4 5 itti seentete waan isaa jijjiirratte kuni waraanaan suni sa'aatiin keenya nurraa dhume obbo Birruu guddaa galatoomaa yeroo biraa walitti deebinee naasofna. Haa ta'u. Yeroo biraa walitti deebinee naasofna irra caalaa har'a Oromoon mirga isaa kabachiifateera. Har'a Oromoon seenaa isaa dhaloota barsiifateera. Nama barachuu fedhu kan biraatiifis akka keessanii barreessanii lafa kaaniiru dubbisuu fi mirgallee ganaadha qabsaa jira kabachiisuudhaaf. Qabsuun garuu dagaagee jira honaan jette nan fudhadha. Natti tole. Qabsoon dhaabbatee hin beeku dhaabbatu itti fufa amma namni jirutti qabsoon hin jiraata. Hanga ammaatti kan isin daawwachaa turtan Margaa Shoo imala gootaati. Imala gootaa keenya har'aaf jennes matti xumurreerra torban qophii biraatiin walitti deebina. Fayyaa ta'aa.